abidda nyaadheen heerumatti seenee. Biyya hambaarraa gara biyyaatti yookaan ammoo biyyaa gara biyya hambaatti bilisaan bilbilachuu yoo feetan toora intarneetii qofaa fayyadamuun maatii keessan dubbisuu haasofsiisuu yoo feetan appilikeeshinii moobaayilii bilisaan akka bilbilattan kan isin taasisu liinkiin isaa komentii viidiyoo kanaa kan jalqabaa jala jira. Liinkii sana tuquun appilikeeshinii sana daawunlood gochuun ammuma itti fayyadama. Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhe Jiituu Magariituu Oromiyaa keessatti. Barnoota kiyyallee kutaa 1 hanga 12tti haadhaaf abbaa koo obbolaa koo maatii kiyya bira taa'een baradhe. Abbaan kiyya hojjetaa mootummaa hojii baruu fi barsiisuu irraa eegalee bulchaa aanaa ta'ee darbe immoo hoggansaan haga itti aanaa bulchaa godinaa ta'uun muudama argatee hojii garaa garaa irratti nama bobba'aa turedha. Yeroo ammaa kanatti siyaasni biyya keenyaa oliif gadi hunkuramaa waan ta'eef gara aanaa keenyaatti deebi'ee aangoo mootummaa of harkaa buusee maamaadaa aanaa keenyaa keessa hojjechaa jira. Haati kiyya barnoota ishee dhaabdee kan heerumte kutaa 9tti ta'us haa ta'uutii garuu erga heerumtee booda hojii garaa garaa yaaltee booddee irratti kan milkaa'ee fi mana nyaataa hojjechuu waan ta'eef galii abbaan koo baatiidhaan galchuu torbeetti galchitee lafa bittee gurguraa mana ijaaraa dinagdeedhaan maatii koo fi firoottan ishee hundaa dubartii cimtuu qabdedha. Ani yuunivarsiitii seeneen akka ijoollee hojjetaa mootummaatti maallaqni baatiidhaan naaf ergamee barachaa kanan ture otoo hin taane haati koo torbeedhaan kana godhu kana nyaadhu kana dhugi har'a kana otoo godhattee jettee akka garaa kootti naaf ergaa qanansiistee na barsiistee kan na eebbistedha. Abbaan kiyyallee intala dubaraa ana qofa waan qabuuf hangan balleessee fuula isaa gaddisiisuutti akka ija isaatti na ilaala ture. Barnoota koo kutaa 6 ergan gahee booda dargaggoonni garaa garaas gaaffii jaalalaa kallattii garaa garaatiin naaf dhiyeessu. Anis haga kanaatti dhuguma jaalalli na qabee otoo hin taane akka nama qormaataaf deebii deebisee dhabee tokkoof tole tokkoof lakki jechaa dhaabbii garaa garaan deemaa tokko gammachiisaa tokko boochisaa haga kutaa 10tti ergan ture booda dargaggeessa waajjira aanaa keenyaa keessaa hojjetu yeroo hundaa nyaata mana keenyaa nyaaturraa yeroo eeggatee jaalalli na qabee. Innis waanuma anaan barbaaduuf manni nyaataa, manni bunaa, manni dhugaatii gara biraa magaala keenya keessa otoo jiranii dhiisee mana keenya dhufaa. Ija isaas haga golaatti darbatee mana keessa na barbaada. Anis sa'aatiin itti mana keenya dhufu waan danbeekuuf otuun hojii gara biraa qabaadhe illee adda kuteen ija isaa ilaaluu fuulduratti baheen deebi'a. Booddee irratti karaa hiriyoota koo ana waliin baratanii dhufee gaaffii jaalalaa naaf dhiyeesse. Anis tole jedheen jaalala hamaa keessan seenee kabaja kiyyas mana isaatti deemeen kenneefi. Jaalalli isaa barnoota illee barachuu waan na dhorkeef mana barnootaa daftaraa fi kobbee qabadhee deemeen mana isaa ooluun eegalee. Guyyaa tokko guyyaa lamaaf otoo hin taane hanga torbee lamaaf mana barumsaa otoo hin dhaqiin yeroo jaalalaa isa waliin dabarsutti hin ga'e. Kanaan dubbiin jaalala mana isaa guyyaa guyyaan dhaquu abbaa koo gurra geesse. Abbaan kiyyas na hordofee yeroo barattoonni mana barnootaatii ba'an ani mana isaatii jiruun ba'uu nan argee shugguxii akka of eeguu fi nageenya magaalaa eeguuf kennameefiin natti dhukaasee rabbitu ana bira dabarsee isas harka isaa nyaachuurraa oolchee sanaan gara mana abbaa kootti deebi'uuf baatii 2 natti fudhate. Abbaan koo lubbuu ishee keessaan baasa jedhee haati koo dhala koo harkaan hin tuqin jettee sababa kiyyatti maatiin kiyyaa gargar qoodamuuf ga'ee. Booddee
booddeerratti jaarsi taa'ee atis dhiisi atis ittiin deebi'iin jechuun sadan keenya araaramnee mana maatii kootti deebi'een barnoota koo ittiin fufee jaalalliin gurbaa sana waliin jalqabee kakaa abbaa koo biratti lamoo ittiin deebi'u jedheen kadhadheen dhaabbatus dhiirota gara biraa yeroo yerootiin jijjiireen guyyaa tokko barnoota deemaa guyyaa tokko immoo siree qabachaa laayifii kan natti fakkaateef hangan yuunivarsiitii baradhee xumurutti natti fakkaateen dabarsee kan koo kanuma kootii haa ta'uutii garuu hiriyoota koo baay'ee dhiira hedduuf dabarsee kenneen wanta isaan yeroo sanatti baruu hin barbaanne barsiiseen jireenya isaanii kan hin balleesse tokko lama miti. Bifa kanaan barnoota yuunivarsiitii eebbifameen hojiis akkuma qabadheen magaalan hojii eegale keessatti seenaan koo kaleessaa na miidhee jireenya koo boriif akka dhiibbaa narratti hin uumneef gurbaa sin jaalladha jedhee baatii 3 hojii gara manaa gara hojiitti na gaggeessaa na deddeebisaa tureef tole jedheen maatii kiyya eeyyamsiiseen gaa'ela dhaabbadhee gaa'elaanis waggaa 2 ture. Sanaan booddee daa'ima godhachuu waan hin dandeenyeef abbaan manaan koo anarratti dubartii gara biraa kajeeluu waliin ba'uu eegalee otuma ana waliin jiruu dubartii biraa ulfeessee ana biras ishee biras hariiroo eegalee kanaan maal ta'een da'uu dadhabe jedheen mana yaalaa guddaa deemeen yeroon ilaalamu gadameessi koo daa'ima qabachuu akka hin dandeenye ulfaa'uu akka hin danda'u haa ta'uutii garuu baatii tokkoofillee gadameessi koo daa'ima akka qabachuu hin dandeenye ifaan ifatti natti himanii jennaan seenaa koo icciitii koo dhoksadheen baatii muraasa abbaa manaa koo waliin jiraadheen akka inni na dhiisuuf dhiira gara biraa waliin manuma koo keessatti fidee waliin ciiseen walitti buunee anarraa gargar bahee dubartii irraa dhalche waliin innis jiraachuu eegalee anis kanaan jireenyuma koo duraatti deebi'een gaabbaa of miidhaa of abaaraa of jibbaa jiraachuun eegalee hangaarraattis jireenyuma kana jiraadhaa. Umrii sanatti anaaf laayifii jireenya gamnummaa abshaalummaa beekuu dubartii kaaniin olitti filatamuu natti fakkaata ture haa ta'uutii garuu har'a abaarsa jireenya koof ta'ee yeroon nan sirraa jedheen murteessu eegamsi narra taa'ee jiraachaan jira. Ergan gaa'ela kiyyarraa adda diigamee har'a waggaa 7 fixeera. Abbaan manaan na fuudhee ture ijoollee 4 horateera. Ani garuu dhuguma horachuu hin dandeenye. Kana waliinis sana waliinis yeroof jedhee jiraachaa umrii koo xumuraan jira. Foon koo ofiifuu boqonnaa dhawwadheeraatii Rabbi dubartoota ana fakkaatanii fi anaaf sammuu dhiifamaa kennee lubbuu keenya akka boqochiisuuf kadhannaa keessanitti nu yaadadhaa. Dubartiinis dhiirris asiif achi olii gadi jechuu barbaaddan seenaa koorraa baradhaa. Booddee akka koo gaabburra har'a ammuma deebi'aa. Ana obboleettii keessan Jiituu Magariituu magaalaa Finfinneerraati. Ulfaadhaa nagaatti galatoomaa. Biyya hambaarraa gara biyyaatti biyyaarraa gara biyya hambaatti bilisaan nama barbaaddaniif lakkoofsa bilbilaa barbaaddan irratti toora intarneetii keessan baddanii qofa bilbiluu waliin haasa'uu ergaa barreessuu yoo barbaaddan appilikeeshinii moobaayilii bilbilaa fi SMS bilisaan akka fayyadamtan isin taasisu linkiin isaa komentii viidiyoo kanaa kan jalqabaa jala jira. Linkii sana tuquun appilikeeshinii sana daawunlood gochuun ammuma itti fayyadamaa. Yooyyaa shamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 nagaa fi jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessanii fi haa ta'u jechaa guyyaa har'aallee seenaa gabaabaa obboleettiin keenyinuuf qoodde kan nama barsiisuu kan nama gaddisiisuu fi kan nama gaabbisiisuu isiniif qabadheen dhiyaadheeraati. Haga yoonaatti yeroo keessan naaf kennitanii dhaggeeffachaa turuu keessaniitiif guddaa galatoomaa.
لايك شير gochuun illee qophii Oromiyaatu yuunifoor deeggaraa jecha akkanumallee namoonni chaanalii keenya faaraa taatan anaa dhufu kun Oromiyaatu yuunifoorii seenaa jaalalaa xalayaa jireenyaa nama barsiisu bashannansiisuu yoo qabaattan subscribe gochuun maatii keenya erga taatanii booda karaa telegiraamii karaa lakkoofsa bilbilaa kiyyaa duwwaa 937 38 65 naaf erguun irratti hirmaachuu ni dandeessu. Qopheessuuf qindeessuun isin waliin kanan ture ani Gammachiis Tashoomeeti. Seenaa barsiisoo gara biraatiin hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii. warran